Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gabataa Miidiyaa nagaan adursuu jenna. Kun qophii keenya maatii Gabataati. Qophii keenya kanarratti haala hammee biyya keenya keessa jiru irratti kan mari'annu ta'a. Har'a keessummoota sadii qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaan koo jalqabaa obbo Israa'el Fayyisaa Kaalgaarii Kaanadaa irraa, obbo Asan Gammadaa Deniver Koloraadoo irraa, obbo Bilaal Oromoo Las Vegas irraati. Har'a kan nuyi irratti mari'annu haala hariiroo sabni Oromootii fi sabni Amaaraa walii wajjin qaban irratti kan nu mariisisan ta'u. Turtii gaarii kan isiniin jedhu ani Roobeeraa of Gaati. Amma kallattiidhaan gara maree keenyaatti seenna. Obbo Israa'el, obbo Asan, obbo Bilaal baga nagaatiin gara maatii Gabataa dhuftan isiniin jedhu. Isinis baga nu affeertan galatoomaa. Egaa gara gaaffii deebii har'aa qabnutti isin ceesisuudhaaf mee jalqaba dubbii haqaa lafa jirurraa kaana. Sabni Oromoodhaaf sabni Amaaraa biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti tokkoffaa baay'ina uummata isaatiin, ji'oogiraafikaalii teessuma lafa isaatiin akkasumas immoo humna uummata barateetiin fi dinagdee fi ikoonoomikaalii biyya sana keessatti saboonni kun lamaan saboota murteessoodha. Kanaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu kana biyya gochuudhaaf sabni Oromoodhaaf sabni Amaaraa kun waliigaltee qabu cimsatee yoo jiraate saboota biyya sana keessa jiraataniif biyya sanas biyya gochuudhaaf wabii attamii ta'a jettanii yaaddu? Mee obbo Israa'el isinirraa jalqabna. Galatooma dura dursoo biyya jechuun waa hedduutu keessa jira biyya gaafa jedhan. Daangaa lafaatu jira. Territory. Uummata daangaa sana keessa jiraatutu jira. Achirratti dabalateeti aangoo bulchiinsaatu jira. Jara kana sadantuu walitti dhufee biyya uuma. Uummata biyya Itoophiyaa keessa jiru keessaa uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraa yoo xiqqaate uummata biyya sanaa harka sadii keessa harka lama ta'a. Kana jechuun maal jechuudha? Waraana biyya sana irratti labsamu irratti, diinagdee biyya sanaa irratti, bulchiinsa biyya sanaa irratti, humna namaa biyya sanaa irratti, qabeenya biyya sanaa irratti jarri kun shoora guddaa qabu jechuudha. Staatistiksii beekamaa qabatamaa lafa keenya diinagdeen isaanii hangana maaliin isaanii hangana jechuun tokko tokkoon keessa seenuun nama rakkuu danda'a amma. Callistanii yeroo fudhattanii fakkeenyaaf diinagdee yoo fudhattanii bunni naannoo Oromiyaa irraa dhufu yeroo dheeraadhaaf utubaa diinagdee biyya Itoophiyaa ta'eeti kan inni. Amma xiqqoo oomishoonni garaagaraan itti ida'amanii biyya utubaa jiru malee yeroo dheeraadhaaf buna Oromooti kan buna lafa Oromiyaa irraa argamudha kan biyya sana utubee qabee ture jechuudha. Wanni biraa yoo ilaalte human resource humna namaa yoo fudhatte fakkeenyaaf daangaa biyya sanaa eenyutu eegee har'aan ga'e yoo jettee yoo ilaalte akkuma baay'ina isaanii sanatti humna namaa wareeganii jiru beektaa jirri kun. Humna namaa kontribuut godhanii jiru. Diina isa alaa dhufe isa keessaa ka'e biyya sana ittisuu irratti humna guddaa bobbaasaniitu biyya kana eegaa turan jirri kun. Kanaaf sababa hedduu kaa'uu dandeenya. Uummanni kun lameen biyya sana utubanii qabanii har'aan gahanii jedheeti nama naan. Akkuma obbo Israa'el jedhan anillee yaaduma san jabeessuudhaaf achumarratti waa dabalaa. Uummanni biyya tokko keessa jiru biyya san keessattuu addunyaa mul'atu kana keessatti biyya san dimokiraatii godhuudhaaf lakkoofsa murteessaa waan ta'eef uummatoota yookiin saboota biyya san keessa jiraatan keessaa sabni lamaan kun lakkoofsan guddaadha. Humni nama barates akkasumatti guddaadha. Ammas wanni walirraa fudhatan, wanni walirraa sheer godhan biyyas dabalatee akkasumatti heddummaata. Gaafa biyya sana ijaaranillee waliin ijaaranii ammas biyya sana
tarkaanfachiisuudhaaf saboonni kun waan walirraa eeggifata waan waliin qoodaman akkuma jiru ta'ee waliin hojjechuudhaaf waliin deemuudhaaf murteessaadha jedhee yaada dabaluudhaaf kaan isaanis jedhanii jiran jedhee galatoo. Guddaa asaniin dhufaa obbo Asanii yaadni keessan nu kanarratti maal fakkaata? Yaadni kiyya kanarratti sabni kun lamaan qooda fudhannaan isaa guddaadha. Hedduu yoo jennu qooda fudhannaa sabaaf sablammii biraa xiqqeessu miti. Dhugaa jirtu irratti dhaabbannee yaada tokko kaa'uu fi yeroo hedduu yoo dubbatamu maal jedhama akka gidaara manaatittis akka utubaa biyyaatittis hin himama sabni kun lamaan. Gidaaraa fi utubaallee yoo jennee kun lamaan qofti mana ujubuu maa gara jira waraa maali waan baagal waan gara garaa kanatti walitti dhufeeti mana ta'a. Qooda fudhannaan sabaaf sablammiillee akka jirutti ta'e akka guddina isaatiif akka qubsuma isaatiif akka diinagdee naannoo isaatiif keessattuu albuunni garagaraa naannoo kanneen keessaa baha oomishni qonnaa hedduun biyya san tiksee nyaatanii dhuganii biyyi sun ittiin jiraatu harki guddaan naannoo lamaan kana keessaa baha. Galaanni gurguddaan biyya qaqqaburanii biyyaa bahaniif kan biyya keessa jiraatanis ta'ee kan humna ibsaatiif waan garaatiif oolan kunniin hedduminaan naannoo kanneen uummanni lamaan kun qubatu keessatti isa keessaa baha. Kanaafuu qabeenyi gurguddaan kun humni namaa gurguddaan kun walitti dhufee biyya tana tiksee asiin ga'ee jira. Biyya tanallee akka isiin biyya taatee jiraattu. Qooda fudhannaan gaafa biyyicha ijaaranillee saba kana lamaan hedduutti guddaa ture. Hedduu ture biyya tanas waliin ijaaranii tiksanii diinarraallee eeganii weerartuu biyya alaarraa dhufterraallee tiksanii biyyi tun bakka har'a geette kana ga'uuf sabni kun lamaan aarsaan kafalan yookaan qooda fudhannaan qaban hedduu jechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Yaaduma kana keessa utuu jirru yaada kana keessaa utuu hin bahin walitti dhufeenya saboota gurguddaa lamaan kana biyya Itoophiyaa keessa jiraataniif saboota muraasa biyya Itoophiyaa keessa jiraataniif fakkeenyaaf saba guddaa waan ta'aniif yeroo ammaa pilootikaali mootummaan waayyaanneedha saboota kaanitti yaaddoo dhaquudhaaf akka isaan saboota kaan miidhanitti dhiyeessuu irraan jechuudha. Kun saboota kaan akka isaan amantaa saboota guddoo kana lamaan irratti hin qabaan daran cimsuu danda'a. Mee obbo Israa'el maal jettu isa kanarratti? Eenyullee gaafa walii wajjin jiraatu waan gaarii qaba, waan hamaa qaba. Beektaa walii wajjin gaafa jiraatu namni wal quuqaa. Dhibee irratti walitti dhimmataa wanti addaa hin jiru nu bira waanuma biyya biraa jirutu biyya keenya keessa jira. Namni walii wajjin jiraatu abbaan manaa fi haadhi manaa iyyuu gaafa kaan wal lolaa gaafa kan araaramatu walii wajjin jiraatu beektaa warrumti mana tokko keessa jiraatanillee. Kanaaf sabni kun lamaan walii isaaniitiin dhibee walirraa qabaatanii beeku, jaalala walirraa qabaatanii beeku, wal lolanii beeku, waliin lolanii beeku. Kun waan haaraa miti beektu. Kana jechuun ammoo saba kana lamaan qofatu biyya kana keessa jira miti. Sabni kun ammas deebisee saboota kan biraa wajjin takka lafa dheediintaa irratti, takka madda bishaanii irratti, takka daangaa ce'anii nama walii tuquudhaan wal dhabdee adda addaatu jira biyya sana keessa. Akkasuma ammoo waliigalteen adda addaa jaalalli adda addaa jira. Dubbiin amma saba kana lamaan saboota kan biraa wajjin wal jibbisiisuudha, wal lolchiisuudha adeemsa siyaasaati. Kana keessa waan argatamutu jira. Warri wayyaaneedha. Uummata saba xiqqaa keessaa waan bahaniif uummata persenteejii biyya sanaa shoorri isaanii xiqqashu waan taateef aangoo isaanii turfachuudhaaf tumsa kan biraa isaan barbaachisa beektaa. Tumsa kan biraa barbaachaaf ammoo warra akkanumaan tumsu adda iyyuutu barbaachisin sagalee wajaba qaban sagalee guddaa qaban kana gadi xiqqeessuun dirqama itti taati beektaa.
isaan sagalee isaanii xiqqeessuudhaaf saboota kan biraa saboota xiqqaashuu akka isaanii kan biraa jechuudha. Kaasanii ofitti hidhatanii majority fictionii kan biraa tokko uumanii warra kana gadi qabuudha isaanirra jiraata. Kun adeemsa siyaasaa wayyaaneen hordoftuudha. Furmaata kan biraa waan hin qabneef wayyaaneen bifa ittiin dimokiraasii jechuun sagalee majority sagalee majority hin qabdu wayyaaneen sagalee majority artificial ta'e tokko uumuudhaaf saboota kan biraa warra kana irratti kaastee ofitti maxxansitee faayidaa adda addaatiin qabdee sagalee hin jirre tokko biyya sana keessatti uumuudhaaf carraaqqii wayyaaneen gootuudha. Isa kanarratti dammaquun dirqama taati kana natti fakkaata. Galatoomii Babilaal maal jettu kanarratti? Anis waan wayyaaneen uummata yookiin saboota biyya sanis keessa jiran sodaachisuuf gootu karaa kamiiyyuu ijuma amma Obbo Israa'el jedhan ija siyaasaa isiitiin ilaala jechuudha. Maal jechuu barbaadetti isin faayidaa ofiitirraa kaatetti waan hunda kan gootu. Jalqabas wantuma saba kana lamaaniyyuu akka dubbannu akka ka'u kan godhe adeemsa isiitii fi ijaarsa isiin siyaasaa ofii tolfachuudhaaf aangoo ofii tursiifachuudhaaf jalqabarraa kaatee seetil gooti. Waan isiin lafa kaattee irraa kaanetiin maal lafa kaattee akkuma Obbo Israa'el jedhan gaafa saba biccuu keessa dhufanii achi keessayyuu namoonni hagoo qofti wal dhagahan waan kana gaafa ijaaratan maal godhanii maqaan sirna dimokiraasii jedhaa ammallee gaafii sabab salama biyya san keessa ture deebisuudha jecha garuu saboota gugurdaa aangoon moggatti godhanii dhiibanii waliinis dhiibanii gargaris dhiibanii hedduu isaanii keessa turuu waan barbaadaniif waan san godhan waan kana ittiin lubbuu dheereffachuuf maal godhuu qabanii warroota lakkoofsan akka isaanii xixiqqaa ta'an kana jarri kun lamaanii isin liqimsaa nuti mirga keessan akka nu isin eegnu kanatti isin eeganii jedhanii sodaachisan jiru. So walumaa galatti kun wantootuma wayyaaneen biyya san keessatti gootuuf naannoo sanitti kijibduuf addunyaa kijibduuf wal qabateeti malee dhugaan jiru sanii miti. Dhugaan jiru maali? Biyya akka Itoophiyaa ka sabaaf sablamii kana dimokiraasessuudhaaf jalqaba hangafayyuu isa lakkoofsan guddaa kanatu dimokiraasessa. Inni lakkoofsi guddaan kun gaafa aangorraa diinagdeerraa moggatti dhiibamu sirni dimokiraasiyyuu ijaaramuu hin danda'u. Isaan garuu maqaa dimokiraasiitiin sobaa akka nama ofii dimokiraasii fiduu godhanii kijibuu barbaadan gochuu hin danda'an. Akkas gochuudhaaf waan san hirmaannaa saboota gurguddaa lamaanii kana barbaachisa. Anamma akka nama tokkotti yeroo hedduu waan kanarratti nan dhimmaa nan dubbadhas nan mormas. Maaliif hin morma? Sirni ijaaramuuf deemu sirni dimokiraasiiti. Sirna walqixxummaa sirna haqaa ijaaramuuf deema. Sirna kana immoo kan ijaaru isa heddummina qabu. Maaliif lakkoofsi maatariidha sirna dimokiraasii tokko keessatti. Kanaafin yoo wanni uummannoonni gurguddaa lakkoofsan hedduu kun dhimma tokkorratti yoo walii galan wanni sun ni dhugooma. Yoo jarri kun walii hin galin kan biraa osoo waan fedhe godhe waan amma wayyaaneen gootu kan ala godhuu hin danda'u. Tokkoffaa ofirratti konfidensi hin qabu. Amantamummaa hin qabu. Waan natti dhufa jedhee yaadu san irratti shira xaxuu isa barbaachisaa kana xaxaa jiraataa so dimokiraasii san dhugoomsuu hin danda'u. Dimokiraasii san dhugoomsuu kan danda'u yoom yoo jarri kun lamaa walitti dhufe yoo jarri kun warra dhimma siyaasaa biyya sanii keessatti walii gale kan biraa hin hammataa hin abdachiisaa hin hojjechiisa. Bakka isaan hin hojjannetti kabiraa dhufee hojjechuu hin danda'u. Wanni hin hojjechuu danda'u waanuma wayyaaneen hojjette kana jechuudha. Kanaaf sodaachisaa isaan sodaachisan san inumaayyuu biyya san keessatti sabab sablan biyya san jiru or saba Amaaraa wajjin walitti dhufeenna yookiin saba Oromoo wajjin walitti dhufeenna yookaan immoo jara lamaa walitti dhufeenna qaba. Gaafa jarri guddaan kun walitti dhufe isaaniif furmaata ta'a malee sodaayyuu hin qabu jechuudha. Sodaan inumaa gaafa jarri guddaan kun walitti hin dhufin sodaan guddaan kan jiraatu jechuudha. Biyyi sun maal taati? Sirni sun akkamittiin tasgabbaayee biyya tasgabbaayetti uumuu danda'a jedhu sodaan kan uumamuu qabu. Gaafa sirni akka wayyaanee kun biyya san turedha malee gaafa sirna warroonni lakkoofsan gurguddaa ka biyya san irratti siyaasanis diinagdeenis qabeenyanis ammallee humna nama barateenis
hirmaannaa siyaasaatiinis akkanatti dammaqii qabu kun gaafa walitti dhufe sodaayyuu tokko iyyuu qabu. Sodaa kan qabu warra aangoo irra turuu barbaadu akka wayyaanee kana qofaatan akkasittiin fudhadhaan. Baay'ee gaariidha. Gara gaaffii lammaffaa irratti isin ceesisuudhaaf mee gara seenaa darbe irratti yoonkaa siyaasa jechuudha. Fakkeenyaaf sirna bulmaata darbee irratti sabni kun lamaan walii wajjiniin biyya sana biyyoomsuudhaaf gumaacha jira. Fakkeenyaaf bulchiinsa biyyaa irrattis haa ta'u, ittisa biyyaa irrattis haa ta'u, hartiidhaanis haa ta'u, sabni kun lamaan walitti dhufee biyya sana eeguu irratti gumaacha hedduudha kan inni gumaachee jechuudha. Arras immoo yoo ilaalle fakkeenyaaf dhiyooma kana mootummaa kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaadhaa Lammaa Magarsaatiin hoogganamu yeroo darbee naannoo Amaaraa dhaqanii waa'ee dhimma tokkummaa kana irratti uummata Amaaraa wajjin mari'achuu isaanii akkasumas immoo biyya alaa kan jiran diiyaasporaa kan jiraatan sabni Oromootiif sabni Amaaraa walitti dhiyeessuu kun gara fuulduraatti akkasittiin yoo itti fufe maal gumaacha jettanii yaaddu? Bareeda. Isa jechuun dura gabaabsee horii naa kennite yaadama jaarkina isa irratti jecha lamaan jedhee ka'eeti gara kanaatti as dhufa. Dursoo sabaaf sablammii biyya saniitiif sodaachisaa wayyaaneen uumtu akka jiru ta'ee dura isa duraayyuu sabni kun lamaan akka ofii waliin agarre. Kaasaa siyaasaatiin bulchiinsarraa haga dabballeetti gadi fidee sabni kun saba wal gubu ibiddaaf cidii wal balleessuu danda'an kan jedhu dura saba san lamaa hedduutti rakkoo uumee akka wal shakkan taasisaa ture. Seenaan lafarra himu jiru immoo kan mul'isu sabni kun sirni kun hin dhufneen duratti waggaa 60 lakkaa'utti waliin jiraatee jira. Waan hedduu waliin qoodamee jira. Aadaa, seenaas, daldala, fuudhaa heerumaan wal keessa deebi'ee kan wal qabatee ture jechuudha. Haa ta'u ammoo akkuma jiruun maatii tokko keessaa waliin buuftu sabni kun wal jaalala qofaa waliin hin turre jechuudha. Waliin bu'aallee waliin bu'iitii keessatti illee waliin ture jechuudha. Hedduun ana kana yaachisiisuuf saba biraallee keessattuu saboota lakkoofsi isaanii xiqqaa yaadachiisu. Arbi lamaan kun yoo lamaan wal dhiibuu fi wal daddarbu kan biraallee lafarratti miidha kan jedhu yaaddoo qabaatu keessaa tokko. Sirni amma dhaabate kun sirna saba bichuu keessaa dhufe waan ta'e tokko konfidensii ofirra qabuun sabaaf sablammiin sun cinaa isaa akka hiriiranii akka sodaataniiti. Faaktiin lafarra jiru ammoo kan mul'isu keessattuu saba kanneen lamaan keessattuu saba Oromoo keessatti kan mul'isu kan lafarra jiru sodaachisaa miti. Ofii qabuu, kan ofii godhachuu, tiksuu, waliin buluu, waliin qoodamuu Oromoo keessatti kan kana argita jechuudha. Sabaaf sablammiin kunillee kana waan argeef wanni sun itti baramee jira. Waan itti barame waan ta'eef amma caalaa hin deemaaf jedhee yaadu. Kan biraa kan amma waliin dhufiinsa sabaaf sabaa jennamoo bulchiinsa jennamoo as keessatti hammatamaa jechuudha. Dura sabaaf sabni sun waliin dhufu bulchiinsi amma jiru bifa takkaan haga waan jijjiiramee waan fakkaatuuf bakkeen kun rakkoo guddaa ta'uu isaa waan beekeef saba kana waliin fiduuf tattaafate. Teknikaalii bara kana waliin dhufuu hin taane waggoota lamaan sadan dabran kana jaarmaaleen adda addaa kan biyya keessaas ta'e kan biyyaan ala jiran waan kana hedduu dubbataa turan. Wanni kun fudhatamuu qabaata. Isteeppiin kun fudhatamuu qabaata. Keessattuu jaarmaa biyya alaa kana keessa jiru kan mirgas qabu, kan sodaa malees dubbachuu danda'u, kan mul'ata addaa qabu. Sabni kun lamaan itti gaafatamummaa biyya tanaa fudhatee bakka tokko ceesisuu qabaata. Sabni kun lamaan ijaaramee ofii wal dubbisuu qabaata. Illiitiin isaa kun walitti dhufeet laaluu qabaata jedhee bifa siyaasaatiinis bifa hawaasummaatiin tattaaffiin turee jira jechuudha. Haa ta'u ammoo yeroo waan kenneef dubbiin tun biyya yeroo waan taateef warri biyya jiru aangoo siyaasaa harkaa qabu ammoo lafarratti taasisuuf tattaafatee jira jechuudha. Wanni isarraa baranne wanni kun uummanni kun akka wal barbaadu arginee jiru. Simannaa uummanni Amaaraa gaafa daldala Abbaa Caalirraa haga gaafa uummanni kun achi turee deebi'utti biyya kanatti haasaa namni dubbatu qofa irraa hin dubbatan. Akkaataa namni fuulli isaa, gammachuun isaa, kolfi isaa,
seequun isaa jirurraallee waan uummanni sun keessa jiru uummata san keessa jiru irraa dubbataan biyyan jiran akkuma isin beektan jechuudha. Kana yoo ilaallu sabni kun wal dheewwatee jiraachuu qaamni gargar harkisu keessa jiraachuu mooraa san cabsee waliin gabbahuu isaati jechuudha. Kanaafuu kunin hin ture waan eegalame haa ta'u yeroo eegalame irratti hojiitti aansuun barbaachisa jechuudha. Akkuma amma biyya keessaan aansame biyya alaa keessaan illee mooraa adda addaa keessa ta'anii siyaasa adda addaa keessa ta'anii warri walitti dhiyaachuu hin danda'aman jedhan hedduu walitti dhufee waa'ee egeree biyya sanii keessatti walitti ijaarame keessattuu maqaa saba lamaan kana dhaateen deemaa jira akkuma nu beeknu jechuudha. Solidaaritiin jiru achirraa ka'e jechuudha. Gaafa waggoota lamaan sadan dabran qabsoon diddaa gabrummaa hiriirri biyya keessatti deemaa ture ummanni kun dhaamsa walitti ergaa ture jechuudha. Naannoo Baardar, naannoo Gondaritti bahanii dhiigni uummata Oromoo achitti jigaa jiru dhiiga kenna. Goonni achitti hidhamee jiru Baqqalaa Garbaa goota kenna jechaan sun ummanni kun bakka dhagahee kana. Warrummaan sirna addaa jiru kana ka Lammaa Magarsaan hoogganamu deemu kun akka uf arguuf bakka san gahu gadhee jira. Wanni kun ammoo biyya keessattis biyyaan alattis bifa qindaa'e kanaa yoo itti fufe egereen biyya sanii ta'ee Oromoo hunda akkanuma sochoosaniitu akkuma gogaa waraabessaatiin ijaarame yoo waraabessi sun jiga jedhamu san jiguuf taati. Itoophiyaan hojiin isii waan hin dhumanneef yeroo hundaa sagaleen takka hookaatu jiguuf kirkirrifti jechuudha. Yoo itti gaafatamni kun keessaa ala fudhatame biyyituun sibattee dhaloota itti aanu ce'uu hin dandeetti. Kanuma irratti yaaduma kanarratti itti fufuudhaan obbo Israa'el inni kun akkamittiin tifamuu qabattanii yaaddu? Waan obboleessi kiyya jedhe akkuma jirutti naaf ta'a yaaduma keessa kiyya jiruudhaan waa tokko itti dha'uu barbaada. Sabni kun lamaan walii galuu dhabuu isaanii haga ammaa waan inni fide takkan isinitti hima. Yeroo Haile Sillaaseen kufee dhaabni siyaasaan beekamu ture bara Haile Sillaasee keessa yoo hin beektu ta'e political party wanti jedhamuun beekamu beektu. Akkuma politiksitti of gurmeessanii dhaaba ijaarrachuun kufaatii Haile Sillaasee wajjiniiti kan inni mul'ate biyya Itoophiyaa keessatti. Kufaatii Haile Sillaaseen duuba dhaabbilee jajjaboon beekaman tokko EPRP warra jedhanii fi CHAT warra jedhaman. Dargiin aangoo qabachuudhaa fi namoota ideoloojii gabaadhaan masakaman, namoota beekumsa qaban, namoota sirriitti of gurmeessan dhaabbilee IHAPA jedhamuu fi CHAT jedhamu kanatu ture dargiidhaan alatti jechuudha. Dargiin aangoo qabachuudhaaf wanti inni godhe jara kana lamaan balleesse beektu. EPRP'n warra Amaaraatiin doomineet ta'a ture. CHAT immoo Oromoodhaan doomineet ta'a ture. As bahee ethnic politics yookiin immoo sabummaadhaan gurmaa'uun kun as bahee fuulduratti mul'achuu baatullee CHAT'n kan doomineet godhu warra Oromoo ture, IHAPA immoo kan doomineet godhu warra Amaaraa ture. Maqaa saba kanaatiin gurmaa'uu baatanillee jechuudha. Dargiin aangoo fudhachuudhaa fi CHAT'n ofitti qabeetii EPRP dha'e. Yeroo sana raawwatu immoo CHAT'n baddu baasee jechuudha beektaa. Jalqabuma utuu jarri kun fuula kennuu baataniiru ta'e. Jalqabuma utuu jarri kun qaawwa of gidduutti uumanii, wal shakkii of gidduutti uumanii, ideoloojiidhaan wal loluu baataniiru ta'eeti dargiin akka inni bara 17 qawweedhaan biyya sana hin bulchineef carraa uumuu danda'u turan beektaa jarri kun. Hizbaawii mangistii qaqqabu kan jedhu yeroo sana dhalate mootummaa qawweedhaan bulchutu hin ta'in mootummaa filatamee dorgomee kan sabni bakka buuse biyya bulchu haa dhufuu yaadni jedhu jara kana lameen bira ture beektu. Garuu jara kana lameen dabareedhaan dha'ee kan aangoo fudhate dargii ture. Jarri kun wal dhabuun isaanii dhibee guddaa uume beektu yeroo sana. Lammaffaanii gaafa dargiin kufu meeshaa guddaa wayyaaniin fayyadamte addi bilisummaa Oromoo Amaara lafarraa fixuufii kan jedhudha. Warri Amaaraas dhugaadhuma se'anii jala hiriira waan kana jala. Dokumentari hojjetanii waan garaagaraa godhanii dogoggorri gama Oromootiin hin jiru jechuudhaaf miti. Garuu itti fayyadamte wayyaaneen itti fayyadamteet Oromoo dhoofte beektaa.
dhugaadhuma si'anii gammadaa turan warri Amaarinyaa dubbatan yookiin immoo warri waa'ee tokkummaa Itoophiyaa leellisan addi bilisummaa Oromoo dhahamee siyaasa keessaa bahuun waanuma sirrii waanuma gaarii jedhanii ilaalaa turan majjooritiin isaanii. Bubbultii keessa garuu maal arguu jalqabanii wayyaaneen Oromoo irratti qofa akka isheen xiyyeeffataa hin jirre Amaarallee akka gadi hin jenneef yeroo eegdee akka isheen dhooftu mallattoon jalqabaa kan isaan argan Piroofeesar Asraatiin ajjeesuu irratti kan isaan argan. Itti fufee isteeppiidhumaan wanti isaan bulanii argan maalinni wayyaaneen kan isheen diina godhatte Oromoo qofatu hin ta'in Amaara ta'uusaa argani beektu. Isa booda of gurmeessanii jara kana wajjin lola jalqabanii fakkeenyaaf 2005 irratti gaafa warri Amaaraa jabaatanii as bahan Oromoon faana ni jaajjin. Dogoggora kan biraan ammas. Akka kanattiin dabareedhaan rukutamaa dabareedhaan dhahamaa dabareedhaan humna dhabaadhati as geenye beektu. Wanta kanatu amma irratti dammaqamee jira. Wanta kanatu amma uummanni ofirratti beekee jira. Waan kana ta'eefiti hundumtuu bakka jirutti tarkaanfii wayii fudhachuu eegale. Inni biyya keessaas inni biyya alaas. Sochiin biyya keessaa keessumattuu waan murteessaadha. Walitti adeemuun uummataa biyya keessaa waan bu'uuraati. Hin yaadattu yoo ta'e labsiin yeroo atattamaa wayyaaneen bara darbe labsite sochiin Oromoo irratti sochiin Amaaraa itti da'amee ijaajjii isaan dhorkinaani kan isaan waan kanatti seenaniif. Oromoo qofaa dhaahaa turan yeroo dheeraadhaaf ofirraa lolaa turani sochii Oromoo ofirraa dhaamsaa turanitti Amaarti gaafa itti dhaamtu biyya guutuu ta'e beekta. Miidhaan gama sanaa geggeeffamaa jiru as gamanaan itti dhaga'amaa jira yaada jiru gaafa namni kaasu wal ga'uu isaa gaafa argan emergensiidhaan ofirraa cufanii militariyaan bulchuutti eegalanii jechuudha. Gaafa isaan emergency declaration sana kaasanis dubbiin bakkaan banne beektaa deebitee bakkatti deebite. Maal jechuudha wayyaaneen jarri kun lamaan walii galanii jennaan torban tokko bulchuu hin dandeessu beektu. Torbaan tokko bulchuu hin dandeessu. Kanaafiti wanti biyya keessa adeemamaa jiru, wanti biyya alaatti adeemamaa jiru, jara kana walitti fiduudhaaf carraaqamaa jiru kun daran jabaachuutu irra jiraata. Ganda gandatti, laga lagatti, biyya alaatti, biyya keessatti, mana barnootaatti, hawaasa biratti bakka hundattuu jabaatee itti fufuutu irra jiraata. Kana jechuun jarri kun garaagarummaa hin qaban jechuu miti. Jarri kun dhibeen isaan gidduu hin jiru jechuu miti. Garuu egeree keenyaaf biyyi kun nagaadhaan akka biyyaatti akka itti fuftuuf sabni keenya nagaadhaan bulee akka oolu yoo barbaadame wayyaanee harkaa aangoon buuti irra jiraata. Aangoo wayyaanee harkaa buusee biyya kana nagaan itti fufsiisuu kan danda'u saba kana lamaan. Guddaa galatooma obbo Bilaal yaada kana irratti waan dabalatan qabdu? Kanuma waanuma amma keessattuu amma obbo Israa'el dhumarratti jedhan kana biyya tokko keessatti ka waliin nama jiraachisu jaalalaaf jibba qofaa miti. Siyaasa addunyaa keessatti sabni afaan adda addaa, aadaa adda addaa fi psychological makeup adda addaatiin jiraatu walitti dhufee kan waliin jiraatu sirna ijaarateeti. Maal jechuu barbaadete saba tokko kan waliin jiraachisu sirnicha. Sirna san sirna waaraa ijaarachuudhaaf jalqaba sirnichi dimokiraatawaa ta'e ka sabootaaf wabii ta'ee biyya tokko keessatti nagaan akka waliin jiraachisu ka godhu akka hin ijaaramne ka godhe wayyaanee saba bicuu keessaa dhuftee dantaa mataa isiitiif jiraachuuf biyya san keessatti jettee dhaatuyyuu sirni nagaa akka hin ijaaramne godhe jechuudha. Walitti dhufeenyi saboota kana lamaanii wantoota lamaaf gurguddaaf murteessaadha. Obbo Israa'elis tuqanii jiran. Tokko beeziin isii jalaa diigamuu qaba wayyaanee. Wayyaanee beeziin isii maali? Saboota lamaan kana akka walitti hin dhufne dantaa siyaasaa adda addaa akka qabaatan fakkeessitee kallattiin akka laalamu irratti hojjechuudhaaf. Gaafilee jiru, wantoota xixinnoo jiru, wanta hiikamuu furamuu qaban seenaa keessattis ta'ee siyaasaa qabatamaa keessatti jiru san
bal'isuudhaan summeessuudhaan sabni kun lamaan akka gonkumaa waliin dhaabanne kaleessas rakkoo akka qaban ufduras akka waliin dhaabanne godhanii lafa kaanii ofii waggaa 100 bulchuudhaaf wantoota waggaa 100 faa dabarifaa duuba akka laalamu dhaloonni akkas akka ta'u godhan maal kun maali isaaniiti kun beezii isaaniiti asirra dhaabatanii wantoota biraa hojjetan jechuudha jalqaba beezii isaanii kana jalaa diiguun murteessaadha tokko kan Wayyaanee buusuudhaaf lammanni immoo biyyi sun yoo Amaaraa fi Oromoon dantaa siyaasaa biyya sana irratti waliin galle Itoophiyaan jiraattu Itoophiyaa majjeeqamte Itoophiyaa akkuma reefu obbo Hasan jedhan galgalaa ganamaan ni diigamti jedhanii eegamtu malee Itoophiyaan nagaa qabaatu Itoophiyaan tasgabbooftee nagaa waaraa qabaatu jiraachuu hin dandeessu. Sabni birallee godhuu hin danda'u. Yoo sabni kun lamaa irratti waliin galin immoo wanti sun hin ta'u jechuudha. Kanaaf waan lamaan kanaaf murteessaadha. Waan kanaaf waan jaalannuuf waan jibbinuuf ija siyaasatiin ilaalla jechuudha. Wanti irraa dubbachaa jirru of course sabni kamiyyuu akka sabaatitti walii diinaa miti. Wanni waan kanarraa haasofnuuf waan siyaasaati. Siyaasaa amma jiru immoo kanarratti ijaarame. Ta'u siyaasaa sabaaf sablammirra ijaarame kana gaafii saballee deebisee gaafii nam tokkollee sirna dimokiraasii haqaa ijaaruudhaaf murteessan yoo sabni Amaaraa fi sabni Oromoo walitti dhufe kabiraa walitti fida hin hammata waliin biyya san tasgabbeessanii ijaaran jechuudha. Bakka isaa waliin hin galletti rakkoon kunis hin hiikamu uf duraasillee wanni yaadan sun hin argamu jechuudha. Kanaaf akka mata dureetitti illee responsibility yuyyuu qaba sabni kun biyyi tun akka tasgabbooftee ijaaramtee sirna haqaatiin deemtu gochuudhaaf jechuudha. Kana waan Wayyaaneen sodaachiftu waan Wayyaaneen qeetu dhaga'uu osoo hin ta'in dhugaan lafa jiru saboonni gurdaan kun walitti dhufanii sirni ijaaratan biyya saniif tola jedhanii nullee kanatti namannaa uummanillee kana fudhatee uf dura deemuun murteessaadha. Wanni amma ta'e kun wanni haga ammaa yaalamaa kufaa ka'aa ta'e ka biyya keessattis ka alattis godhamu kun yoo itti fufee sirni akka Wayyaanee addaan qoodee bulchu bisimilli bicuun kunis hin badaa sirni waaraa ka dhugaa hin ijaarama biyyi sun nagaan jiraata. Kanarraa kaanetti jechuun yoo Amaaraa fi Oromoo walitti haa dhufuu jennee dubbannu malee ka biraa ka jibbinu Amaaraa addatti jaalala addaa waan qabnuuf miti. Biyya fedhee ta'uyyuu biyya kana Ameerikaa keessatti sabni addunyaarraa dhufe ollaa ta'ee nagaan aadaa isaa afaan isaa dubbachaa ka jiraatu sirna sabarratti sirna namarratti gararratti illee nam tokko irratti illee ijaarame namaaf ta'e ijaarame san keessatti nagaan akka bulu godheef jechuudha. So waliin nagaan buluudhaaf kan murteessan haalli sirna haqaa seera haqaa ijaarachuudha. Seera sana ijaaruuf immoo sabni kunis murteessaadha. Hojiin siyaasallee hojjetamuuf asirraa ka'a jedheetiin yaada galatooma. Guddaa galatooma. Yaada keenya maree keenya kana gara xumuraatti fidaa jirra. Haa ta'u egaa amma wantoonni tokko nu godhan saboota kanaa wajjiniin isarratti xiyyeeffannee maree isa dhumaa taasifna. Fakkeenyaaf jaallannus jibbinus akka biyyaatti Itoophiyaa kana waliin qabna jechuudha. Kun tokko nu godha. Kana duwwaas miti. Amantiidhaanis wanti tokko nu godhan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Oromoo keessa kiristaanni jira, warra Amaaraa keessa kiristaanni jira, Oromoo keessa Musliimni jira, Amaaraa keessa Musliimnis ni jira. Waaqeffannaan illee karaa addaatiin wantoonni aadaa nyaataaf dhugaatiidhaan illee wantoonni tokko nu godhanii waan baay'eetu jira saboota kana wajjiniin jechuudha. Haa ta'u yaaduma kana fudhatanii namoonni tokko tokko daawwatii kan godhan jiru. Saba kana kan walitti fidee common enemy waan qabaniif walii wajjin dhufan walitti dhufan malee common ajandaa waan qabanii miti kan jedhan yaadonni kakaanii saboota kana yaadaan gargar fageessuu barbaadan jiru jechuudha. Mee isa kana akkamittiin dagaagfachuu danda'a sabni kun lamaan walitti dhufee wantoota waliin qaban ground waan ta'e kana akkamittiin waliin dagaagfatee gara fuulduraatti jiraachuu danda'a jettaniiti yaaddu. Kanaan yaada keessaniin akkasin naa gudunfatanii barbaada. Galatooma obbo Israa'elaan jalqaba ammas. Bareeda. Waan tokko nu taasisu qabnaayi gaaffiin jedhu gaaffii bareedaadha. Wanti tokko nu taasisu waan hedduu waan jiru natti fakkaata.
tokko seenaadha. Walii wajjin biyya jaarre kun seenaadha beektu. Biyya Itoophiyaadha akka waan Oromoon hin ijaarinii akka waan Oromoon keessaa hin qabnetti namni ilaalu yoo jiraate dogoggora guddaadha. Seenaa Itoophiyaadhaa gaafa barreeffamu maqaa namoota gara noorzii irraa dhufan kanatu heddumminaan achi keessa jira. Kun dogoggora warri seenaa barreessan katabanidha. Dogoggora guddaa. Maqaa namicha Walaayittaa, maqaa namicha Oromoo warra achitti wareegamanii koloneel Alamuu Qixxeessaa dhiifama. Lola Adwaa akkuma jirutti Oromootu lolee jedha. Afaanumaan yeroo naasoo isarraa dhaggeeffadhe. Lolli Adwaadha. Lola Oromoon farda isaatiin dhaqee loleedha. Kan ammoo koloneel Alamuu qofa miti kan dubbatu. Faranjoonni waan sana rikoordi godhanii ka'anis kanuma dubbatu. Lolli Adwaa akka waan lola Minilik qofa ta'etti seenaa Itoophiyaa keessatti katabamuunsaa dogoggora. Oromoonis lola Adwaa irratti qooda fudhateera. Lola Maqalee irratti, lola Sagalee irratti qooda fudhateera. Somaaleen gaafa Itoophiyaa weerartu Oromoon qooda fudhateera. Eertiraan Itoophiyaa irraa cituun qabdiyyuu jedhee qooda fudhate Oromoon. Gammoojjii keessatti Shaabiyaa kan dhukee irraa kaasaa ture paayiletoota Oromooti. Kun Oromoo miti moo akka waan kun hin ta'initti akka waan kun lafa hin jirreetti Mangistuu Hayilamaariyaam fonqolchuudhaaf eenyu kan yaale? Oromoo miti. Oromoo miti kan lubbuu isaatti wareege Eertiraa keessatti kolonii Mangistuu Hayilamaariyaam aangoorraa ka'ee sirni kan biraan Itoophiyaadhaaf dhufu jedhee kan of wareegee reeffa isaa akka sareetti lafarraa harkisan Oromoo miti. Oromoodha. Sababuma inni maqaa Oromootiin hin gurmaa'iniif akka waan inni shoora hin taphanitiitti Oromoo ilaaluun sirrii miti. Sirnuma jiru keessatti Oromoo ta'ee qooda fudhatee biyyattii ijaaruu keessatti biyyattii tiksuu keessatti qooda fudhatee jira Oromoon. Kanaaf seenaan mataansaa tokko nu godha. Lammaffaani namatti hin tolu yeroo darbe buna Baddallee irratti waan ta'e irratti abbaan taayitaa naannoo Amaaraa dhaqee uummata sana dubbisee waan inni haasa'e dhageessanittu. Ani isin keessaa kan akka Amaaraa ta'e kan akka Oromoo ta'e waliin beeku isin ilaalee jedhe namichi. Dhugaadhuma kun beektu. Dhuguma hin beekamu. Amma fuula kee kan ilaalee an Oromoo akka itti jedhu hin qabu. Maqaa kee ilaalee seenaa himatu ilaalee abbaa kee yaafadheetti hin beekama Oromoo ta'uu kee. Oromoo ta'uu kee ilaalee akkasumatti naaf hin galu beekta. Amma baha Oromiyaa yoo deemte Sumaalee fi Oromoo adda baasuuf gonkumaa hin rakkatta beekta. Kaaba Oromiyaa yoo deemte ummata Gujiitii fi ummata Gediyoo ilaaltee adda baasuu dadhabda. Uummanni biyya sanaa wal keessa jiraatee walii wajjin bulee oolee wal fuudhee walii wajjin daldalee wal keessa adeemee wal fakkaatee jira. Ummata akka kanattiin socially, psychologically, historically walitti hidhamee jiru waa waliin hin qabu jechuun kijibduu ta'uudha beekta. Waa hedduu walii wajjin qabu. Ani garuu mee warri akkas jedhanii dhugaadhuma isaaniiyyuu haa ta'uufi waan biraa waliin hin qabnu haa jennu waan tokko nu godhu kan biraan sinitti hima. Wanni tokko nu godhu hegeree keenya. Hegeree keenyatu walitti hidhamee jira. Abbootii taayitaa amma aangoo qabatanii jirantu kaardii ittiin biyya bulchan tokko of hirkaa qabu. Kaardiin sun maalinni saba kana lamaan wal dhabsiisuudha. Saba kana lamaan wal dhabsiisuudhaan dabaree loluudhaan dabaree dha'uudhaan gaafa kaan immoo wal dhoofsiisuudhaan aangoorra turuudhaaf warra murteeffatetu jira. Waanuma tokko nu godhu homaa takka illee hin jiru yoo jedhamee kan fudhatamu ta'e nagaadhaan biyya sana keessa jiraachuudhaaf biyya sana keessa tasgabbiidhaan buluudhaaf egereen biyya sanaa akka inni tasgabbaa ta'uuf tokko ta'u dirqama qabna. Kun tokko nu godhuu danda'a. Dirqama wayyaanee loluuf miti kan tokko taanu. Wayyaanee loluu waan mataa isaa danda'e. Wayyaanee lollee kaaneeyyuu tokkummaa keenya waan barbaadu waan danuutu lafa jira beektaa.
nagaan jiraachuudhaaf, tasgabbiidhaan jiraachuudhaaf, misooma biyya sanaatiif, nageenya biyya sanaatiif jarri kun lameen murteessoodha. Waliigaluun dirqama isaanii ta'a beektaa. Kanaaf duubarraas tokkummaa qabna. Itti aanses tokkummaa nu barbaachisa. Kanaafiti akkuma waan tactical relationship tokko uumaa jirru, taaktikii yeroo gabaabduuti waliigalaa jirru tokkotti fudhatamuun dogoggora jedhee nama nama. Guddaa galatooma Israa'el. Gara Hasan gara keessaniin dhufa. Maal jettu isa kana irratti yaada? Galatoomi. Waa hedduu kabar godhee jira obboleessi Israa'el. Seenaa walitti qabnaa, jiruuf jireenya, har'aallee walitti qabnaa, egeree boruullee walitti qabnaa dubbiin asuma keessa jirti jechuudha. Dura dursa wanni nu harkaa walitti bu'aa tokko siyaasaaf seenaa. Walitti bu'iinsi siyaasa jiraachuu ni danda'a. Seenaan ammoo uummata isaa ibsa, jiruuf jireenya isaa ibsa. Akkuma biyyattiin Itoophiyaa tun gaafa foormi taatu qooda waliin fudhanne, waliin duune, waliin kaane jedhu kana seenaa isa keessaa kana tokko jechuudha. Adawaa irraa as kaanaa yeroo hundaa yoo as kaanu adawaa irratti illee waliin duune, waliin cabne, Sumaaleen gaafa dhuftee biyya weerarte waliin cabne, waliin awwaalamne, kaleessa gaafa biyya tana hin cittu Itoophiyaan tun jiraachuu qabdu jettu daangaa Eertiraa waliin duune. Erguma Eertiraan cittee kaleessa Baadimmee irratti 98 amma tana caalaas daangaan tun hin tuqamtuun lola baatii takkaa keessatti nama 100 olitti illee ooda waliin itti fudhanne. Akkuma duratti himneetti bakka guddina keenyaatitti kafaltii guddaa itti kafalle. Kaleellee itti kafalaa as geenne addallee itti kafalaa jirra. Wanni seenaa fi poolitikaan kun walitti bu'aa jedheefi dura dursoo bara sirnoota dabranii keessattuu bara fiudaalii sanitti. Sirna fiudaalii sanillee fuunee marree ka Amaaraa godhuun tokkollee hin jira. Sababni isaa afaan Amaaraa dubbata waan ta'eef achi keessatti ammoo haalli godhee bakka sanitti waan saba Amaaraa ibsaa hedduu waan akka aadaa waan akka afaanii guddisu. Wanni tokko nu godhu ammoo kan nama dhibu kaleessa warra Amaaraa irraa dhalatanii gaafa Oromoon ammoo maalummaan isaa dhugatulle warra Oromoof qabsaa'e hedduu jira jechuudha. Warra sirna Hayila Sillaasee keessatti bakka hin jira jedhan akka itti gaafatamummaan kurzabanyaatii walitti gaafsan kan jiru militariin humna waraanaatii olii kan jiru dandeettii keessa kan jiru jechuudha. Warroonni akka Mangistuu Nuwaa, warroonni akka Dr. Girmaamee, warroonni akka Warqinaa Gabayyoo kunniin jiruun isaanii warra guutamee warra jiraatu jecha. Jiruun uummata biraa kan guutamne ta'u keessattuu sabaaf sablammii. Warroonni akka Waalilii Mokonnin saba kana keessaa as ba'anii jechuudha. Itoophiyaan mana hidhaa sabaaf sablammootaati. Itoophiyaan aadaan isiillee afaan isiillee kan saba tokkooti. Amantiin isaallee kan saba tokkooti. Isaan keessaa dhalatanii Oromoofis akkasumas sabaaf sablammii Itoophiyaatiifis warri dhimmu achi keessa akka turan kun seenaa nu mul'isu jechuudha. Akka carraa ta'ee akkuma dura jedhe biyyi tun akka ijoolleen xixiqqoo yoo taphattu mana ijaartaa gaafa ijoollee haga saallaa qanaa ga'utti horii suhurattaa maali suhurattaa waan naannoo kee keessatti sooshaaliin hawaasummaa keessa agartu kan argitu. Saallaa qanaa yoo ga'amu jisitee faffacaaftee biraa kaata. Biyyi Itoophiyaa tun akkas akka hojii ijoolleetti dhaabbachuu dadhabdee jennaan biyya kun waggaa 100 seenaan isii jedhaa kun 3 jedha kun 3 jedha. Wagguma kamuu haa ta'u biyyi tun jigaa ijaaramaa malee biyya taatee dhuftee as geetti ka jedhee dubbatu hin jiru. Maquma Itoophiyaa jedhamtu tana dhufa malee warri gaafsan qaroominni Aksum fanu ijaarsise Laalibalaa fanu ijaarsise jedhu silaadha Ameerikaa tana ol taatee arguu malee biyya san akka carraa taatee itti dhalannee jirra jechuudha. Wanni achi taatee arguu dhabne ardhas tamani citaa keessa galtu ardhas ta dukkana keessa bultu ardhas ta beeloftu ardhas ta dhibee irraa dandamachuu dadhabu taasise waan ijaarsi biyya tanaa itti dhumee hin jenneef jechuudha. Itti dhumuu kan danda'u ammoo abbaan biyyaa qooda keessaa fudhatee biyya isa fakkaattu dhaloota addaatiif jiraatan qofa osoo hin taane dhaloonni boruu keessa jiraatu ta'ee waan hin tolfamneef jechuudha. Kun akka seenaatitti
gama lamaaniin kan jiru waa waliin qoodannee asiin geenne seenaa kenna jechuudha. Kan ati yoo jalqabarraa kaaftu himteerta jechuudha. Mana waaqeffannaa walitti qabna. Walitti fuunee gamanaaf gamasiin eessum duburiin heddummaatee jira jechuudha. Isaanis wal keessa deebinee jirra jechuudha. Qubsuma lafaatiin. Naannoo maadha cicciteel bakka akka naannootitti teette tana keessa yoo ilaalte uummanni Oromoo miliyoona cinaa ta'u naannoo Amaaraa keessa jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiraatee Oromiyaa jalatti bulchiinsa addaa ta'e kan jiraatu walii hidhamee jechuudha. Walii hidhamnee jira. Oromoo guddaa adda lafa jiru keessatti yoo xiqqaate uummanni Amaaraa miliyoona 10 ol ta'u Oromoo waliin dhalatee Oromoo waliin jiraatee lafa san keessatti waggoota dhibbaa ol lakkoofsifatee achi keessa jira jechuudha. Kanaaf uummata walitti qabna, jiruuf jireenya akkanaa walitti qabna, kana baannee Itoophiyaa tana akkuma amma jenne dalagaan isiin dhumanne ta'e yeroo mara jijjiirtu tana ijaaruu qabna. Isii tana ijaaruuf maal godhamuu qaba? Akka warri siyaasaatiin jiru walitti dhufee walitti mari'atee laaluu qofa. Abbootiin angoolee Itoophiyaa ufuma laalan. Jireenyuma isaanii ka gaafa keessa jiraatanii san laalan. Ka kareessa dabranis kaardhaas jenereeshina dhufu laalanii jiran jedhee hin amanu jechuudha. Kanaafuu uf laaluu dhabanii biyya egeree dhala namaatiif taatu. Amaaraaf Oromoo sabab sablammii biraatti guddaa hin taane biyya Amaaraa biyya Oromoo tan taane keessa dhufnee afaan addaa bifa addaa qabaannee waliin jiraataa jira. Maaliif olaantummaan seeraa biyya san keessa jiraachuuf. Namni hundi nagaa waliin jiraachuuf olaantummaan seeraa kanamuu itti bulu. Alaabaa namni hagoon du'uu fakkaatu hin taane biyya namni hagoon du'uu fakkaatu hin taane biyyaaf alaabaa namni cufti du'uu fi danda'u. Taasisuuf dura illeetiin siyaasaa keessattuu saba lamaanii kana walitti dhuftee sabaaf sablammii jirullee garaantii jirtu kenniteefi egereen boru dhuftu tana fakkaatti oda fudhannaan nama maraatu kana fakkaata nageenni ka dhufu bifa kanaan jedhee walitti dhufu jechuudha. Itti gadi buuftee haga keessatti aktiivistoonni jiran akkuma dhaabbatanii mooraa adda addaa keessaa waliin lallabuu hin taane walitti dhufuu qaban jechuudha. Warroonni bifa addaatiin sagalee uummataa ta'anii miidiyaa adda addaa qabatanii sosocho'aa jiran keessatti saba lamaan kanneen keessaa mul'atan hedduu jira jechuudha. Walitti dhufanii egeree kana lafa kaa'anii egeree boruu taatu bifa saniin tolchuu hin dandeenyaa. Wanni walitti waan walitti hin qabne caalaa waa walitti qabnu caalaa. Waa irra waliin galle caalaa waa irra walii galu caalaa. Isa dhumaa irratti rakkoon gurguddaan jiru tokko warri gara kaabaa seenaa Itoophiyaa tana seenaa babbareedduu cucculuxxuu ittiin dhaadatan ittiin boonan barreeffatanii kaasanii qabatanii ittiin deemanii jechuudha. Warri gara kibbaa Oromoo dabalatee sabaaf sablammii adda addaa kibbaa jiru ta'e seenaa xurooftuu seenaa hamtuu qabatee taa'ee jira jechuudha. Jiruutti fide. Dhugaan jirtu ammoo seenaan warra garraa bareedduun sunis qulqulluu keessaa barreessan seenaa warra gadaanuu jirutti hamtuun keessaa barreessan seenaan kun lamaanuu seenaa kiyya jedhanii fudhachuunis dirqii ta'a jechuudha. Addunyaa kanarratti uummanni biyya tokko godhe. Hundinuu seenaa hamaa fi toltuu hin qabaanne waliin jiru jechuudha. Uummanni ittiin jiraate ammoo addunyaan qaroomtituun kan ittiin jiraatte tokko seenaa kana jiruu godhattee ittiin hin jiraattu. Seenaa irraa baratta. Waan gaarii qabdu fudhattee ittiin deemtis. Waan hamtuun akkasitti dhufne dhaloota jiruutti ittiin barsiiftee ittiin barsiifachuun kan ittiin jiraattu. Amma rakkoon jiru seenaa kanaan hidhamnee hidhaa seenaa keessa gallee taa'uu qofa osoo hin taane kana keessaa baanee faaktii jiru walitti dubbatanii kompromaayiz godhanii seenaan badaan kunillee seenaa biyya teenya qabdu. Seenaan gaariin kunillee seenaa biyya teenya qabdu jennee ka seenaa dalagu ammoo warroota seenaatiif ka'anii biyyi tun itti fufuuf egeree fuulduraatiif badhinnaan sadarkaa adda addaatiin walii hojjechuun dirqama ta'ee kan nafa godhata. Galatoomni obbo Hasan gara xumuraatti maree keenya goolabaa jirra. Mee obbo Bilaal yaada kana irratti gabaabsitanii waan qabdanii daawwatii jiru baasnee waan waliin qabnu kana akkamittiin kunuunfamnee gara fuulduraatti deemna kan jedhuu fi yaada qabdan gabaabsaatii nuuf himaatii maree keenya guyyaa irraa gara goolabuutti deemnaa jechuudha. Galatooma obbo Bilaal isinii kan kenna jirra. Tole obboleeyyiin keenya lamaan dubbiin jalaa fitanii yoo jiran
waanuma isaan jedhanirraa deebi'ee sa'aatii yeroo gubuu yoo ta'e malee qabxiileen ka'uu qaban wanti jedhamuu barbaachisu jedhanii jiranii wanta akkittiin irruma deebi'ee jedhu dantaa waliin qabna. Akkuma jedhu bolayyan ta'etu kana jira bukaan dantaa hegeree boruu waliin qabna. Kanatu walitti nuyi. Dantaan kun immoo har'aa fi boruu irratti hundaa'eeti. Kaseenaa gaafni sirni haqaa ijaarame institushiniin haqaa ijaarame abbootiin seenaa dabree qoratanii baasanii haarawas ijaaruu danda'an. Nuti amma dhaloonni amma dirqamni amma nuti qabnu maali? Seenaa haarawa hojjechuu irratti jabaannee waliin hojjechuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf gabaabatti dubbiin gabaabsa jedhee dantaa biyya tokko ka siyaasaa ka diinagdee hawaasummaa walitti nu hidhuu qabna. Dantaa sanarratti hundoofne wantoota garaagarummaa dhaabnu ka addaan nu dhiibu ka achi keessaa guyyaan itti fayyadamtu kana laaffisnee wantoota waliin qabnu gugurdaa murteessaa kanarratti hundoofne waliin irratti fufnuun jedha. Aganumaan jedha. Egaa maqaa daawwattoota gabataa miidiyaatii fi maatii gabataatiin guddaa isin galateeffadha. Mariin keenya gara fuulduraatti itti fufaa. Har'a argamtanii yaada qabdan asirratti nu ibsuu keessanii fi maqaa daawwattootaatii fi gabataa miidiyaatii fi maamillootan gabataa miidiyaatiin galatoomaa isiniin jedha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota gabataa miidiyaa mareen keenya har'aa asuma irratti golomaa isin keessummeessuudhaan kan ture ani Rooberaa Oftaatii nagaatti nuuf tura. Thank you.